Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalatii har'a akkuma mata duree irratti argitan kana tooppikii baay'ee barbaachistuu fi namni baay'een waa'ee isaa baruu barbaadu irrattan qabadhee dhufeen jira. Innis akkuma mata duree irratti argitan kana poozitiivilii fi miidhaasaa kan jedhu irrattidha. Egaa kana dura akkuma yaadattanii mata duree kanaan wal fakkaatu irratti viidiyoo karaa YouTube chaanaalii kiyyaa hojjedhee gadi lakkiseen ture. Haa ta'uti garuu namoonni ammas irra deddeebiidhaan gaafii kanaan dhimma kanaan wal qabatee gaafii irra deddeebiin gaafachaa waan turaniif ammas mata duree kanarratti akkan deebi'eetoo barnoota dabalataa kennu dirqameen jira. Kanumaaf hanga har'aanis poozitiivilii fi miidhaasaa yookaan immoo saayid effeektiin poozitiivilii maal fakkaataa kan jedhu kana barsiisuudhaan dhufe. Warri YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan maatii nu ta'a. Warri duraan immoo YouTube chaanaalii keenya already sabiskiraayib gootanii maatii taatan viidiyoo keenya laayik gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Akkasumas immoo gaafii biraa yoo qabaattan koomentii jalatti nutu katabaatoo yeroo itti irratti qabannee dhufnaa jechuudha. Egaa kallattiidhaan gara mata duree irra qabadhee dhufeetti darbuu kiyyaan dura tarii warra hubannoo isaan qabnee fi hin beekne fi poozitiivilii maal inni waan jedhu kana xiqqoo hubachiisuu barbaachisaadha. Poozitiivilii jechuun emerjensii kontiraaseeptii piil yookaan maqaan isaa emerjensii kontiraaseeptii piil jedhama yookaan immoo poozitiivilii jechuun poost jechuun booda jechuudha. Walqunnamtii saalaatiin booda qoricha kennamu jechuudha. Qoricha walqunnamtii saalaatiin booda kennamu qorsa yookaan meeshaas ta'uu danda'a. Kan ulfa hin barbaadamne ittisuudhaaf kennamu jechuudha. Karoora maatii kanarraa wanta adda godhu wanti kun walqunnamtii saalaa booda kan fudhatamu ta'u karoorri maatii biroon immoo walqunnamtii saalaa duraa jechuudha. Kanatu adda isa godha. Kanaaf qorichi kun baay'ee fayyadama. Keessattuu poozitiivilii inni jedhamu kun baay'ee namoonni baay'een keessattuu warri yaangii dubartoonni yaangii ta'an mala kana baay'ee fayyadamu jechuudha. Kanaaf kaan isarra isaa wal qabatee maalidha tarii waan siiriyeesii ta'e hin qabaayi. Saayid effeektii baay'ee nama yaaddessuu fi waan siiriyeesii ta'e ni qabaayi kan jedhu kana akka wajjin laallufanii. Egaa poozitiivilii saayid effeektii muraasa ni qaba. Haa ta'uti garuu saayid effeektii baay'ee siiriyeesii ta'ee fi kan rakkoo guddaarra nama ga'u akkasumas immoo waan nama yaachisu hin qabu jechuudha. Hin qabu. Saayid effeektii inni qabu keessaas muraasni tokkoffaa fi koomaniin marsaa laguu jeequu. Poozitiiviliin marsaa laguu baay'ee jeeqa. Saayid effeektii inni geessisu keessaa inni tokko marsaa laguu jeequudha jechuudha. Marsaa laguu jeequu jechuun laguun dubartii tokko yeroo isaatitti akka hin dhufne gochuu. Lammaffaa immoo baay'een isaallee akka geeddaramu gochuu. Haala baramaa hin taane dhiigni baay'achuu, xinnaachuu wantoota kanneen of keessaa qaba jechuudha. Kunniin marsaa laguu akka jeeqamu taasisuudhaan tarii dubartii sun disappoint akka taatu akka taatu gochuu danda'a jechuudha. Inni kun most common side effect. Common side effectiin poozitiivilii isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee nda'uun dubaroonni tokko qoricha kana fudhatanii yoo marsaa laguu sababa waan jeequuf marsaan laguu isaanii achuu siqe garaatti nu hafee faayidanii cinqamu jechuudha. Garuu wantichi qorichichatu marsaa laguu achi siqsee jechuudha. Actually pireeginaansiis ta'uu danda'a garuu koomallee marsaa laguu sababa saniin jeeqameef marsaan laguu yeroo isaa oduun eeggatiin achi siqee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf saayid effeektii koomaniin marsaa laguu jeequudha jechuudha. Saayid effeektii inni biraa gogaa irratti jijjiirama tokko jiraata. Kan akka finniisaa fi wantoonni akkasii kunillee gogaa irratti jiraachuu danda'a jechuudha. Saayid effeektii lammaffaan isaa. Saayid effeektii sadaffaan jijjiirama ulfaatinaati. Ulfaatinni dubaroo tokko irratti garaagara jechuudha. Dhiibbaan ulfaatinaa wal qabatee inni fidu. Kaan irratti actually ulfaatina hin dabalaa. Kaan irratti immoo ulfaatina ni hir'isa. Kaan irratti immoo ulfaatina isaanii affeektiin ta'u. Garuu akka saayid effeektiitti hin jira jechuudha ulfaatina jijjiiruu. Inni biraan fi arfaffaan ba'uu mataa. Especially dubaroota miigireen hedeekii fa'aa fi duraan hedeekii kana qaban itti ammeessuu danda'a. Akkasumas immoo hedeekii ba'uu mataa xiqqaa ta'e jiraachuu danda'a jechuudha. Shanaffaan dhukkubbii harmaa miira dhukkubbii harmaa biras tendernes jedhamu. Harmi dubartii isaanii akka dhukkubu gochuu danda'a. Kana jechuun dhukkubbii harmaa kan siiriyees ta'an akka kaansarii harmaa maal osoo hin taane just miira dhukkubbii jechuudha. Biras tendernes yookaan miira dhukkubbii harmaa akka jiraatu gochuu danda'a.
side effect isaa ta'e inni kunis. Inni ja'affaa fi hannumaa fertility delay gochuu illee danda'a jechuudha. Kana jechuun akkuma dura jedhe post piiliin miidhaa sireesii ta'e hin qabu. Fakkeenyaa waan akka maseenummaa kana faanii fidaa jedhanii namoonni yaadan hin jiru. Maseenummaan fiduu garuu fertility delay godha. Kana jechuun fakkeenyaa akkuma dura jenne marsaa laguu hin jeeqaa. Dubartiin takka immoo ulfi uumamuudhaaf marsaa laguu ishii yoo sirra ta'edha. Ulfi kun carraan uumamuusaa kan guddaa ta'u. So marsaa laguu san jeequudhaan yeroo itti dubartiin sun dhala godhattu achi siqsuu danda'a jechuudha. Akka isheen karoorfatte irraa achi siqsuu danda'a jechuudha. Usually marsaan laguu dubaroota sababa kanaatiin jeeqame yeroo ji'a 3 haga ji'a 6 keessatti ni sirrata jedhama. Kanaa dura sirrachuu danda'a. Kana boodallee an persist godhu jiraachuu danda'a. Garuu usually ji'oota 3 hanga 6 gidduutti marsaan laguu sababa post piiliitiin jeeqame ni sirrata jedhamee yaadama jechuudha. Kanaaf yeroo dubartiin sun dhalatti godhattu karoora ishiitirraa achi butuu danda'a jechuudha. Maseenummaa fiduu osoo hin taane achi butuu danda'a jechuudha. Tarii inni kun karaa dhumaa yoo ta'e dubartiin sun tarii marsaan laguu ishii dhaabachuudha kan jedhu ta'e umurii ishii karaa dhumaatti karaa 45 kana fa'aa booda yoo ta'e yoo dilee achi jalaa godhe tarii yeroo da'uu dandeessu bira achi waan dabarsuuf haala sanillee haalli itti dhala dhabuu sanarratti dhiibbaa qabaatu hin jira jechuudha. Sanarraan kana post piiliin side effect baay'ee nama yaaddessu kanneen hin qabu jechuudha. Haa ta'uti garuu akkasuma ta'ee post piiliin akka mala karoora maatii idileetti ilaalamuu qabu. Akka idileetti dhaabbataadhaaf fudhachamuu qabu. Kondishinoota jalatti fudhatamantu jira. Isa sana kaa viidiyoo gizee biraa isiniif kan hojjedha. Har'aafanii kanumaan isinitti himuu dhufe. Irra deebiidhaan warri chaanaalii keenya faaraa taatan ammas chaanaalii keenya subscribe godhaa, komentii nu barreessaa, viidiyoo kana like godhaa. Dabalataanis immoo barnoota fayyaa biraa yoo barbaadan karaa fuula tiiktookii keenya Dr. Birboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula feesbuukii Dr. Birboo Caalaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo yaala garaagaraa barbaadan kilinika giddu galeessaa wiirtuu kan jedhamu magaalaa Sabbataatti kan argamu achitti qaamaan illee nu argachuu dandeessu. Fayyaa fayyaaf faaya.